السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمع هركفوني هردفتوتا channel يوتيوب عبد الله. يوتيوب يرتي حالك من كفلتي يوتيوب نوف كفلها جرو سريت إلى اللتشودن دين. أكسوما يوتيوب مالف مالك أنا مرة هيرسا. رجع يوتيوب نو مالك أنا مرة نهيرسا. كجلو بالنا ولين إلى الله. حاجة ما برنوتا كانت ترتي غاري. YouTube Studio bilbila keenyarraa eegalla. YouTube Studio bilbila keessa mararra ni jira. Irra tuqxanii seentu. Yeroo nuti irra seennu haala kanaan nuuf fida. Video nuti maxxansaa turre tartiibaan nuuf dhufu. Video tokkorraa haa eegallu. Videoon dhuma kana maxxanseerra video tokkorra tuqee isinitti agarsiisu. Video feetan tokkoon isaa impressioniin isaa viewun isaa kaffaltiin nuu kaffalu haala kamiin akka deemu. Nutis video keenya haala kamiin akka hordofuu qabnu waliin haa ilaallu. Amma rankingi lakkoofsa lamarra jira. Viewun 463 jedha. Kan YouTube na kenne 290 haga 370 yoo ilaalame bareedaanaan jedhee jira. Ergan gadhiisee jechuudha. Dabalaa deema lakkoofsi kun. Kanaafuu waan YouTube lakkoofsa YouTube na kenne bira dabarfadheef magariisa ol agarsiisaa jira. Yoo giddu galeessa ta'e right agarsiisa. Akkasuma daqiiqaan inni na kenne 3:2 3:23 angaruu 3:27 waan na laalameef magariisa ol agarsiisaa jira. Go to video analyst kanarraa hatunu kaffaltii isaa ilaaluuf jechuudha. Yeroo kan video tokko qofa kun kaffaltii video tokko qofa ilaaluudhaaf mata duree gubbaa kan jala jiran irraa mata duree dhuma irra revenue jedhee jiru jira. Bakka kaffaltii jechuudha. Revenue kun ergan gadhiise sa'aatii 24 booda kan inni maallaqa view jalqaba na laalameef fidu. Ergan gadhiise bultii lama doolaara takkaaf wayinaa lakkaa'ee graafiin isaa ol agarsiisaa jira. Kana jechuun graafiin isaa amma ol dabalaa jira. Dabalaa deemaa jechuudha. Maallaqichi ol kahaa deemaa jechuudha. Graafiin inni naa kaahee jiru. Graafii isaarra viidiyoon sun tuqaa 3 jala jira. Tuqaa jalqabaarra jirranu. Yeroo gara harka keenya bitaatti xoofnu RPM jedhee jira. RPM kun view kumarratti hagam akka argannu nu agarsiisa. Beeksisarraa video viewrraa waa hundarraa. Graafiin kun amma ol dabalaa gad deebi'aa jira mataan isaa. Kana jechuun maallaqa xiqqoon irraa hojjedhaa jechuudha video kanarraa. Graafiin isaa gad deebi'aa jira. Tarii yoo viewun itti heddummaatee namni beeksisa bareechee ilaale graafiin kun deebi'ee ol ka'uu eegala. Aga ta'e ol ka'ee gad deebi'ee. Tuqaa sadaffaa yeroo ammoo gara tuqaa sadaffaatti deemnu ol kaa deemee gad deebi'aa jira. Hedduu gad hin deebine. Kun namoonni beeksisa video keeyyarra gadhiifatan hagam maallaqa hagam akka jarri spendii godhaa jiran view 1000 irratti maallaqa hagam akka jarri kaffalaaran. Audience engagement wanni jedhu hundinuu tuqaa of jalaa qaba. Tuqaa san haxaati kan nuti ilaallu. Mata dureen hundinuu of jalaa ni qaba. Hagam impressioniin isaa akkama hagam akka dabalaa jiru wanni hundi asirratti ilaallanna jechuudha. Kanaafuu haala salphaa ta'een ka video tokko ilaaluuf video charra erga tuqnee booda analyst jala gallee dhuma irra revenue ka jedhu jala galuudhaan maallaqni inni jalqaba irratti tokkoffaa irratti your estimated revenue nuun jedhee nuuf fidu kun maallaqa gara AdSense'itti walitti idamee booda nuuf darbuu jechuudha. Ka video tokkoon isaa haala kanaan tokkoon video irra tuquudhaan go to video analyst ka jedhu jira. Dhuma irra deemnee revenue jala meeqa akka inni nu lakkaa'e ilaaluu dandeenya. Ka video hundaa'u namoonni maallaqa isinirraa kaasu keessattuu maallaqni sun maaliif isinirraa kaa'aa jira? Dhugaa YouTube isinirraa kutaa jira? Dhugaa maallaqa xixiqqoo YouTube isinirraa hirrisa miti. Analytics ka jedhu kun mata dureen inni kun ka bultii 28 nuuf ibsa. Magariifni kun ol agarsiisaa irra taanaan baay'ee bareedduudha. Chaanalichi baroo deemaa jira jechuudha. Yoo giddu galeessa ta'e mallattoo raayitii tokko agarsiisa. Mallattoo akkasii tokko agarsiisa. Garuu viewun isaa yookaan immoo chaanaliin keenya mataa gad deebifnaan gurraacha'ee mataa gad deebifnaan yookaan diimannaan dadhabaadha chaanaliin keenya jechuudha. Kanaafuu ka bultii 28 maallaqa guutuu keessaa qabnu ilaaluuf kun amma ka video jalqabaati. Ka gubbaa kun analytics kana jala view more ka jedhu jira. View more san irra tuqnee gara fuulduraa deemna. Yeroo irra tuqnu akkuma ka video tokko irratti ilaalle inni kunis overview reach top video ka bultii 28 keessa ilaalame guddaa haga xiqqaatti nutti agarsiisa. Bultii 28 keessa maal takka ilaalame real timing ka sa'aatii 48 keessatti videoon akkamii meeqa akka ilaalame kan nutti agarsiisudha. Reach engagement audience jedhee jira. Mata duree dhumaa jala deemna nuti. Mata duree dhumaa jala
revenue jira. Keessattuu kun baay'ee isin fayyada sa'aatii viidiyoo itti gadhiiftan waan akkasii bal'inaan barnoota YouTube Studio isinii qabadhee nan dhufa. Amma garuu revenue jala deemnee maallaqa meeqa akka hojjenne maallaqni nurraa hirrifamaa jiru fuula duratti nu arginu nurraa hirrifamaa jiru eessa akka dhaqaa jiru. Revenue jala seenna mata duree dhumaa jala. Revenue jala yeroo seennu revenue sunis tuqaa 3 of jalaa qaba. Gara harka keenya mirgaatti haa ta'uudhaan sadanuu ilaaluu dandeenya jechuudha. Your estimated revenue garuu maallaqa nuuf galaa jiru. Ka bultii 28 nutti agarsiisa. Bultii 28 dhumarra yeroo geenye garuu hirrachuu eegala. Maaliifi baatii tokko waan finneef baatii isa haaraa lakkaa'uu eegalee baatii isa kaan immoo irraa hirrisuu eegala. Bultii 28 kanarra keenye irra tuqnee lifetime yeroo goonu maallaqni keenya baatii 2 hojjenne yookaan baatii 3 hojjenne meeqa akka ta'e jalatti sirriitti nuuf ibsa. Lifetime irra goonee jechuudha. Garuu gara fuulduraatti deemnee meeqa akka ni lakkaa'u itti fuufaaru immoo haa ilaallu. RPM kun ka viidiyoo hundaati. Giraafiin isaa ol ka'aa gad deebi'a. Haga namni viidiyoo keessan daawwateen jechuudha. Playbackiinis giraafiin isaa ol ka'aa gad deebi'a. View kumarratti meeqa akka isinii kaffalaaru agarsiisuu fi jechuudha. Garuu kaffaltiin keenya kanuma jalqabaa kana. Irra tuqneeti kan nuti lifetime goonee ilaallu. Maaliifi kan gubbaa jiru kun kan bultii 28 waan lakkaa'uuf. Yeroo bultii 28 siqannee ol guddataa yeroo kan immoo gad deebi'a. January meeqa akka nu kaffale January February baatiidhaan qoba qobaatti kaa'uu jalqaba. So asirratti namoonni nurraa hirrate jettan monthly estimated revenue ka jedhu kanarra irra tuqna. Yeroo irra tuqne lifetime goona gubbaarraa lakkoofsa 28 last 28 day kanarra tuqne lifetime haa goonu. Lifetime yeroo goonu maallaqni nurraa hirrataa ture eessa akka ni deemaa jiru achumaan arginaa jechuudha. Ka February meeqa akka ta'e, ka January meeqa akka ta'e, ka December meeqa akka ta'e. Yeroo December dhume achumaan gara maallaqa keenya gara AdSense itti dabarsa. Yeroo January dhume ka January waan wajjanne gara AdSense itti dabarsa. Kanaafuu maallaqni bultii 28 as jira garuu yeroo lifetime irra keenya maallaqa keenya guutuu ka baatii dabarsinee hunda meeqa akka nu kaffale monthly estimated revenue irra tuquudhaan lifetime goonee ilaalla. Kan itti aanu top earning video. Video keenya keessaa ka toppii lakkaa'aa jiru. Irra tuqnee sallee bultii 28 irra jira lifetime goona. Video kamtu maallaqa guddaa lakkaa'aa jira isa jiru ilaaluuf. Lifetime irra yeroo keenye tokkoon video fuula duratti maallaqa meeqa akka nuuf galche nutti agarsiisa. Salphaatti jechuudha. Lifetime kan yeroo maraa kan baatii darbee ka baatii keessa jiru hundayyuu meeqa akka nuuf lakkaa'e tokkoon video maallaqa hagam akka hojjete asirratti salphaatti ilaallannaa jechuudha. Kanaafuu maallaqni YouTube'n nurraa hirrisu sun gara baatii darbeetti darbaa jira malee bultii 28 haaraa irraa ka'ee gara baatii darbeetti dabarsee lafa kaa'aa jira yookaan gara AdSense'itti dabarsaara malee wanni inni nurraa kutataa jiru takka hin jiru jechuudha. Yeroo baatii sun ol ka'e maallaqni sun ol guddataa deema yeroo baatii san finne maallaqni sun gad deema haaraa immoo nu lakkaa'uu eegalaa jechuudha. Biyya viidiyoo keenya nu ilaalaa jiru biyya kanatti meeqa akka lakkoofsifanne wanni hundinuu asirratti tokko lama jedhee nuuf kaha nutti agarsiisa. Kanaafuu ka baatii kana asirra gallee salphaatti asirraa ilaaluu dandeenya. Haala kanaan salphaatti kaffaltii YouTube'n nu kaffalu ilaallachuu dandeenya isiniin jedha. Barnoonni keenya har'aas kana fakkaata. Haga barnoota ittaanu walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura.